Warraaqsi uummataa guddaan Itoophiyaatti dhalachuu mala. Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota qophii faana keelloo. Qophii keenya irraan dhimma gaaffii ogeeyyii fayyaatti banaan wal qabatee waan as deemaa jiru waliin ilaalla. Rakkoowwan biyyattii gara warraaqsaatti seensisaa jiranii fi egeree hawaasaa waliin ilaalla. Qophiin dhimma qaala'insa jireenyaa fi boora'uu nageenyaa biyya kanaa ilaalchisee qopheeffadhe kan gadiitii kallattumaan gara sanatti waliin dabarra. Tibbana ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaatti duula qindaa'aa dhimma daballii miindaaf gaafataa jiraachuun beekamaadha. Rakkoon olaanaan ogeeyyii fayyaa mormiitti seensisee dhimma qaala'insa jireenyaa biyyattiiti. Waraana hammaataa keessummeessaa akka jirtu Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa guyyaa irraan dabalaa yoo bulu, haalli kun jireenya hojjettoota mootummaa miindaan jiraatanii gadadoo keessa seensisuu danda'eera. Rakkoon qaala'insa jireenyaa kanaaf sababaan olaanaan bulchiinsa biyyattii ta'uu qaamoleen mormitootaa itti walii galu. Bulchiinsi biyyattii paartiin PP aangoo dhuunfatee jiru akkaataa qaala'insaa to'achuun danda'amu yaadurra inumaa qaala'insa hammaataa taasisuu filate jedhamuun qeeqameera. Kanaafis akka sababaatti mataa qaala'insa jireenyaati ka jedhamu rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti qabsaa'ota uummata qawwee kaasee mariin furuu fayyamamaa ta'uu dhabuu mootummaatu eerama. Har'a wayita guutuu Oromiyaa keessatti sagaleen dhukaasaa babal'ataa dhufetti naannoleen akka Amaaraa fi naannoleen biroo wiirtuu dinagdee biyyattii ta'anis gara dirree waraanaatti jijjiiramuuf dirqamaniiru. Inumaa qe'ee oomishni haalaan irraa argamaa ture Oromiyaa keessatti hojiin misoomaa danqamuun har'a waggoota 6 ol lakkoofsiseera. Kunis umurii bulchiinsa PP akka wal simu tilmaamama. Bulchiinsi har'a biyyattii qabatee jiru akkuma aangootti ol ba'een afaaniin nagaa lallabaa hojii idilee isaa waraana taasifate. Seektara mootummaa gama waraanaan jiru jajjabeessuunis hojii isaa taasisuun maallaqnii fi baajenni biyyattii 80% ol ta'an dhimma waraanaaf akka oolu taasise. Waraana keessattis qabeenyi qisaasamuu, lubbuun namaa baduun ala bu'aan akka yaadame argamuu hin dandeenye. Haalli kun gadadoo uummataa ammeessaa adeemuun har'a uummanni hundi jedhamuun kan danda'amuun namuu afaan beelaa bu'uuf dirqameera. Haalli kun ogeeyyii fayyaa abdiif obsa fixatanii gara mormiitti akka seenan ulaa banee jira. Kanaanis ogeeyyiin fayyaa biyyattii akkaataa wal hubannoo bareedaa qabuun duula qindaa'aa hanga hojii dhaabuutti adeemsisuutti fuulleffatan. Haalli kun seektara fayyaa qofaan kan hafu osoo hin taane barsiisonni biyyattis gaaffii miindaan wal qabatu kabarootaaf qaban akka dammaqsan taasiseera. Dhimmi lafa mana jireenyaas gaaffii ijoo ta'uun kanneen kaafaman keessaa isa duraa ta'e itti fufe. Haala kana qixa sirrii ta'een ilaaluun gaaffii hojjettootaaf deebii gahaa laachuuf ifaajuurra mootummaan dheekkamsaa fi doorsisatti fuulleffateera. Akkasumas hidhaa hojii taasifachuun ogeeyyii fayyaa 70 ol ta'an torban kana keessa akka hidhe himamee jira. Hidhaan ogeeyyii fayyaa mudate kun garuu gaaffii hojjettoonni jalqaban kaduuba deebisu osoo hin taane inumaa hudhaa olaanaa ta'ee karakkisaa jiru uummanni guutuun dhimma qaala'insa jireenyaa akka kaasu taasisa jedhamuun sodaatameera. Warraaqsi uummataa mootummaa biyya bulchaa jiru kan akka mudatu ta'us namoonni hedduun tilmaama isaanii kaa'aa jirani. Kunis qonnaan bulaan, daldalaan, barataa fi barsiisaa dabalatee lammiileen biyyattii haala akkaan ulfaataa sadarkaa waan nyaataaf dadhabanitti qaala'insi sammuu isaanii ol ta'aa deemaa waan jiruuf kan waa nyaatee dhabe qaama qoonqoo isaa agabseetti fincila kaasuun waan hin oollee jedhame. Qonnaan bulaan kaleessa midhaan konkolaataan fe'ee gurguraa ture gaafa dhala isaa waan nyaachisu dhabu calliseenuu ilaala herregni jedhu waan fagoo deemsisuun fakkaatu. Hojjetaan mootummaa jireenya harkaa gara afaanii jiraataa ture sunuu hanqattee gaafa daa'ima isaa waan nyaachisu dhabu calleensaa nu ilaala jechuunis hin fakkaatu. Rakkinni biyyattii kanatti dhufan hangam guddaa ta'anis kasichi ammoo akkaan guddaa fi hammaataa ta'uu karaa garaa himama. Inuma haalli qaala'insaa daangaa dhabuun egeree biyyattiif yaaddessaadhaa jedhame. Wayita sharafni alaa akka malee dabalaa bulaa jiru kanatti egeree miidhagaan jira abdiin jedhu hin jiru. Haalli qaala'insaa waggaa waggaan dachaan dabaluun hawaasni akka obsa fixatu ulaa banuu danda'eera. Kun ta'ee qondaalonni mootummaa fi deeggartoonni isaa hojjettoota mootummaatti gahisuu, gaaffii isaaniitti qoosuu fi xiqqeessuu yaaluun ammoo uummata xiiqii qabsiisaa jedhame. Haalli qaala'insaas ta'ee rakkoo biyyattii mootummaan nagaa filachuu qofaan furmaata kan argatu ta'uu himama. Rakkoowwan kanatti xumura gochuuf sagalee dhukaasaa biyyattii keessaa tasgabbaa'ee mootummaan gaaffii uummataa deebisuu qofaan furmaanni ta'aa jedhameera. Mootummaan ammoo gaaffii uummata qawwee kaasee kana deebisuu kan hin feene inumaa Oromiyaa keessatti nageenya buusee rakkoo jiru karaa mariin furuuf fedha dhabuun ammoo abdii boriif ta'an furmaanni ta'aa jedhu awwaaleera. Haalli kun ammas kacaalutti osoo hin ce'in mootummaan nagaa buusuu akka qabu paartileen mormituu karaa garaa ibsuu itti fufaniiru. Yoo kadidu ta'e garuu
warraaqsi guddaan uummataa har'a waan callisee fakkaatu kanarraa kan isa mudatu ta'uu tilmaamameera. Warraaqsi uummataa guddaan kan dhalatu yoo ta'e qaamolee har'a gaaffii uummataatti qoosan isaan gaaffii haqaa fi mirgaa dabsuun gama siyaasaatti harkisan kan hubu ta'uu barruu kanaan ibsuu yaalla. Egaa dhaggeeffattoota qophii faana keelloo qophiin guyyaa irraa qopheeffanne kan hangammaa dhaggeeffattan ture. Qophii torbeetiin hanga walitti deebinutti nagaannoo tura. Kallo Media.